jaartiin koo akka duutuuf anis akka maraadhuuf nurratti waa hojjechiisanii hojjetan yoo waliin jiraatan isheen duutii inni maraataadha kan isaan itti hojjetanii. Haadha manaa kee tan si jaalattu tan atis jaalattu miidiyaa kanarra fiddee akka barbaadde waliin hin tahinii. Wallahi amantaa kanallee jijjiira dheedhee gaddoon haasaa ture dhimmuma kanaafi wantummaan amantaa kanas jijjiira dheedhee gadda akkasitti miidiyaa gubbatti haasaa buleef wantuma kanaafi wantu. Erga quraanni jaartii tiyya tanaa fayyisuu didee gara amantii pheenxeedhaa ayyuu cufaa sanfaa bira deemeetiin amantii san qabadhee jaartii tiyya tana fayyifadhaa je'eetiin warroottan amantii san geggeessan baay'ee barbaadee gara keessaatiin illee qunnamee itti dubbadhee amantii kiyyarratti illee akkan jabaa ta'e waan beekaniif jecha na jalaa didanii ja'a. Obboleessi keenya kun viidiyoo isaa kana xiqqishoo dhageeffadhaa walitti deebina. Egaa amantaan keenya quraanni keenya egaa yaaluu hin dandeenye gara amantaa pheenxeettan deeba jedhee dheengadda asirratti paasterii tokko sanatti dhufuun dhabe. Namni tokko naasi paasterii gubbaadhaan dhufe keessaanis deemee ijoollee baay'een dubbisee amanuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif haga amantaa koo anjabeessuu fi haga amantaa koo. Akkuma dhagayaa turtan yaanni inni kaasee kan kana fakkaatu ture ani ammoo akkanaan ja'a. Obboleessa kiyya wanni ati beekuu qabdu inumaa rabbiin kuni waa'ee fayyaa tana hunduma keenyaaf kenneewu islaamas kiristaanas pheenxees maalis namoota amantii garagaraa hordofan kamiifuu rabbiin fayyaa tana inuma kenneef fayyaadhaan waan amantii biraa tahaniin fayyaadhaan nama mokkoruu waan amantii kophaa tahaniin fayyaa isaaniitis hin laatuuf jechuudha. Kanaaf jennaanii quraanas yeroo qaraasifattu qalbiidhaan keeysoodhaan itti amantee dawaadha taha ni fayyisa mana keenya keessatti nageenyi ni bu'a jaartiin tiyyaas ni fayyiti jettee osoo itti amantee qaraasifattee wallahi si fayyiti jaartiin tee. Ammoo shakkiidhaan amantii biraa qabachuu yaadaa jaartiin tiyya hin fayyituu yaadaa kana hunda yaadaa quraanni dawaasiif hin tahuu jechuudha. Tarii namnummaan ati quraana haatti qaraan jettee bira geessite namootuma jaartii tee eeganfaa tahuu mala maaltu beeka. Namootuma quraana qaraan dhiisanii jaartii teetitti qalbisanfaa tahuu mala bar ma eenyutu beekau. Kanaafi yeroo itti qaraasifattu qalbiidhaan itti qaraasifadhu jaartiin tee sii fayyiti. Amantii biraatiin qabadha jettee yoo adeemtu taates ammoo yoo qabattellee rakkoo hin qabu ammoo yoo fayyaan sun sii deebi'uu baattee jaartii teetiif hoggas hoo maal goota yeroo san maal goota. Kanaafi akkas jetteellee hin yaadinii lakki yooniin deemaa gara amantii saniitiin deemaa amantii santu na baasaa akka jettullee taate deemuu dandeessaa amantii islaamarraa wanni irratu hin jiru. Ammoo haadha manaa kee rabbiin siif haa fayyisu dhugaa baay'ee garaa na nyaatti. Obboleessi keenya kun baay'ee qalbii na cabsee haadha manaa kiyyaa na jalaa waa itti hojjechiisanii isiin akka duutuuf ani akka maraadhuuf waa nutti hojjechiisanii anaa fi isiin erga wal fuunee keessattuu ammoo erga gara miidiyaadhaa kanarratti suuraas viidiyoo garagaraa maxxansuu eegallee jaalalli keenya ni badee nageenyi keenya ni barbadaa'ee manni keenya ibidda tahee wanni nuti hojjannu nuuf hin barakattu takkaa nagaya arganne hin beeynu. As dhiyeenya kana turtii ji'a lamaa waan gahuu isiin bakka teessuu ol ka'uu dadhabdee ani ammoo nyaata ofii kiyyaafiin hojjadhee nyaachaa isiillee soorachiisaa jiraachaa ture. Amma ammoo nutti hammaattee roorroon daangaa dabartee isiin iddoo ciiftutti of ciccirti halkan nagayaan hin bultu akkanumatti of ciraa bulti bakka nagayuma wanni ja'amu mana keenya keessa hin jiru. Wantoota silaa dawaadha ja'amee yaadaman quraanas haa ta'u mana haakimaatis iddoon an isii hin geessin hin jiru. Ammoo nagaya argachuu hin dandeenye gara biyyaallee fayyaantu yoo deebiteef je'ee gara biyyaa ergeetiin jira. Anis booda isii malee waan hin jiraachuu hin dandeenyeef gara biyyaa galuun kiyya hin hafuu jechuu jira. Obboleessi keenya kun wallaahi viidiyoo baay'ee tokko qalbii tiyya na cabsite keessaa isiin tuni
tokkoffaadha dhugaa rabbii. Ilma dhiiraa yeroo inni akkasitti nyaqqisee booyu arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kana ammoo kan irratti raawwatee akka inni ja'utti hiriyaa isaa nama isaa wajjin nyaatu, nama isaa wajjin dhugu, nama waliin bobbahanii galaniitu kana hunda irratti raawwatee jechuudha. Hiriyaa baddu rabbi isinirraa haa qabu dhugaa rabbii. Nama badaa jiruu teessaniif hin taane jireenya keessaniif hiriyummaaf, saahibummaaf, obbolummaaf, hojiidhaaf wauma kamiifuu nama hin taane rabbiin jireenya keessan keessa yoo jiraate haa balleessu, yoo dhufu jiraate immoo dhabama isaa haa godhu. Rabbi isinitti fidin namoota akkasii. Haadha manaa kee tan si jaalattu, tan atis jaalattu miidiyaa kanarra fiddee akka barbaadde waliin hin tahinii, suuraa babbareedaa, viidiyoo babbareedaa waliin hin hojjetinii wanni jedhamuuf sababni isaa guddaan wantoota akkanaa kanaaf. Viidiyoo kana dhageeffadhaa walitti deebi'aa. Jaartiin kun wantummaan isin goote gonkumaa hin jiru jedhee nama naan. Gaafa Suudii jirtulee nagahaan turte hamma na biratti dabalamte kan hunda kan taate jechuudha. Hamma nuti miidiyaa kana irratti bakka jaalala keenya ibsachuu jammarrirraa kaaseeti kun wanti hundi kan ta'an. Biyaansi ji'a lamaaf amma gargara jirra. Wal bira hin jirru. Akkuma isinitti argitan kichini seenee ofii kootii nyaata dalagadhaa. Yoo isin achitti shaarjatti yoo nyaata dalagu san ishiin dhibamtee algaarraa ka'uu dadhabdeeti. Akkuma afaan isaarraa dhageessanii jaartii isaa tanaa namaatu waa itti hojjete sababa ergama miidiyaa irratti bahanii booda jechuudha. Kanaaf maaliin jechuu barbaade viidiyoo kana sheer godhaatii akka yaadannoo fi hubannoo gartee barnootaallee isiniif ta'utti nama baay'ee biraanis gayaa laayik godhaa, yaada keessanillee koomentii godhaa. Obboleettii teenya tan dhukkubsattu tanaafis du'aayii godhaadhaan isiniin ja'a. Kanaaf egaa jaartii teessan tan isin jaalattuu fi tan isinis jaalattan jaalala teessan balleessuu fi rakkoo garagaratti wal oofu yoo taate malee miidiyaarra wal fiduun bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Bu'aan isaa booddee rakkoodha. Kanuma qofa yoo jiraatte uummanni keenya kun rakkisaadha. Uummanni keenya kabbaadiidha. Uummata badaadha. Uummata badaadha. Kanaaf jaartii teeta jaalattu yoo qabaatte gara miidiyaa akkasuma ilmoo teetillee jechuudha. Ilmoo teetii fi jaartii teetis gara miidiyaadhaa hin fidin achuma jiraadha. Nagayumaan achuma jiraadha. Akkasitti amma inni duran miidiyaa dura osoo miidiyaan fayyadamin nagayaan bira wajjin jiraachaa turanii erga miidiyaatti as ba'anii immoo akka inni juutti saahibnummaan isaa ciisa isaaf dhabee waan kana irratti hojjetee jechuudha. Kanaaf rabbi haa fayyisu jaa du'aa godhaaf. Maaliifi akka isaan itti hojjetan yoo waliin jiraatan ishiin hinduuti inni maraataadha kan isaan itti hojjetanii jiranii. Ishiin hinduuti inni hin maraataadha. Kana dammoo rabbillee eeyyamuyyuu maaliif jennaan guyyaa malee rabbi homaa naman godhu. Guyyaa malee duniyaa dhabuu dandeenya, duniyaa kassaruu dandeenya. Gin lubbuun nama harka namaatii miti harka rabbii jirti malee. Akka itti yaadde akka inni yaade sun hin ta'uufi gonkumallee ayisa akka allishin ayisa akka allee. Akka ati yaadde akka ishii yaadde sun hin ta'amuufis isiniif hin ta'amullee. Gaafa tokko walitti deebine akka abdiin qaba yoo walitti deebine yoo walitti hin deebine inshallah rabbi akkanumatti jaartaa yoo naan jedhe akkanumatti han dhaabbadheen jaara malee. Abadan akka ati yaadde akka inni yaade sanitti isiniif hin jiraadhu waan ta'eef. Anillee akkuma isin jettanii maraadhaa minaamini sanii osoo hin taane ishiin dhabamna anis nan dhabamuuf godha jechuudha. Isii duunaan anis nan du'a bakka. Wanti atillee isatu hafaaf na bira dhuftee jaalta na bujaadissituuf hin jiru. Kanaafuu Oromoo ani wanti dhaamsi kiyya guddaan xalaata fagoo osoo hin taane hiriyyaa keessan ka uffata walitti godhatan kan paantii takka walitti godhatan hiriyyaa san eeggadhaa. Kun dhaamsa kooti. Borullee taanaan iftaan wanti narra gahe kun isinirra akka hin geenne. Hiriyyaa paantii takka walitti godhattu hiriyyaa harka kan kee fuudhee nyaatee harka kan kee afaanii fuudhee nyaatutu si galaafata yeroo kanatti. Namnummaan ati amantee wajjin jiraattu gonkuun hin jiru. Miidiyaa kanarrallee taanaan lafarrallee taanaan abadan wanti ati eeggachuu qabdu ruuqin hundaatti fagoo hin eeggatiin uf jala eeggadhu malee. Dhagaa kan fagootii miti kan uf jalaati kan dura kaasuu qabdu kan fagoo biraan baata ganaa deemtee waan ta'eef. Kanaaf xalaanni fagoo waan biraatiin si miidha malee akkana si jala deemee karaa ati yaanneen si miidhu jechuudha. Kuni dhaamsa kooti akkuma Jaafariin irra gahe
kan nama baay'eetu dhokatee kan nama baay'eetu awwaalamee ta'ee jira waan ta'eef isinii galee minaalbaat anillee gaaf tokko as keessatti harkaa luka qabamee akka Jaafarii san nagalchaa jedhee rabbi afoo keessan na dhaabini kun dhaamsa kooti akka jaartii tiyya narraa fuutee